Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hiriyoota kiyya bakka jirtanitti tanaa qabaasnaa qabdu alhamdulillah kadhata rabbii kanarraa nu ga'e harame akkaataa waan isin posti gootan namni akka isin jalaa share godhu isin agarsiisa. Facebookni nama garii namni yoo waa posti gootee si jalaa share godhuu hin danda'u akkaataa saniin walumaan haa ilaallu. Facebook keessaa isheennu isa dadhabuu qabna. Fakkeenyaaf asirra daawwannaa maqaa keenya bira ni galnaa jecha olaa bullu yeroo bunne fakkeenyaaf kanarraa waan share godhe isa dadhabuu qabna. Waan share goote san irratti as dhoottan garuu inni ati asumarratti toshatu dandeessa malee yeroo hunda kanas namni share godhuu danda'a. Asirra yeroo dhootte sarara sadii kanarratti maal goota asirra dhootta ammas asirri inni kun yookaan friendii keetirra jaa yookaan immoo suma bichaa jaa Arabiffaan ta'ee dalkasuusii jaa asirra dhoottan fakkii kaartaa yookaan fakkii friendii qabanne fakkeenyaaf inni keessan asirra dhoonna inni keessan asirra jiraachuu danda'a yoo namni share sin jala godhuu hin dandeenye asirra yookaan jiraachuu danda'a asirra yookaan jiraachuu danda'a asirra hin jiru asirratti godhachuu qabdan isin isa olii kanarratti godhachuudha qabdan isin asirra jecha amma haala kanaan asirratti yeroo godhattan kalas keessuma baatanii seef gootanii sanii achi namni waan isin galakkistan share godhuu akka jabaanatiin danda'a. Kasi isin abboleen kee share walii godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.